I'm from Nepal. Libaanii jaase. Mee miyyoon haa dhuftu qoy isin bal'isa warra carraan argatini. Muutara haadhu bakka muutara haadhu. Sagaleen ta'e nama rabbasti. Muutara haadhu dhiise. Miyyoon haa dhuftu akka miyyoon dhuftutti. Rooba hospitaala dhufteeti rabbii sun sodaadhuti maal akka ciifta. Sirkubaa. Abbanaa jire ganna istinuun dheeroodha. Duba gargaarsatti hin jirru bar laalamuu dhufte rabbii sun sodaadhu. Laalamuu haa dhufte immoo mana haakimaatii miti jaalalaaf laalamuu dhufte. Babbareeddee mul'atu qabda malee. Mee ol keessi garsiisu? Ol jiree rabbii sun sodaadhuti akka nama waan gargaarsatti jiruun fakkeessin warra tiktook amma gargaarsa jira jeef deema. Ayyee ciqilfadheetiin taa kun amma kanatti. Egaa barra rabbii. Yoon isii eega. Akkuma tokko kaameraanis nan garsiisu yoon ta'e. Bo'us akka ati hulii dibattee dhufte hundan arginu. Wallaahi maashaallah. Hulii dibattee dhufte si? Eegaa. Akka keetii kan. Chaappiste maan dibatirree? Xiqqoo hidhiin tun dogongora keessa nama galchitiyyeetiin dhisa. Chaappiste osoo hin taane baaziliin dibatta. Dhageesse akka laslas hidhiin siyattuuf. Taate har'awoo dogorsa kee fudhe. Yaa baaziliin dibatta. Hulii dibatuu keenyaatee jira. Eessa jiraata? Kana laaltee bareeddu? Meena laale yaa. Halas matee miqa. Eessa jiraata? Oomaan jiraatan agartu. Oomaanii? Ni beeytiisin. Oomaan jettee. Okay. Aboo kun xiqqisheedha gabbuusi carraa maal mokoraami. Waybsaa ijoollee ganaa guddisamu. Maaltu xiqqaa sheedate wayi jala laaltee gubbaa nama laaltee nama dimitana. Boo? Sintaane kun gabbuusu aboo keessa? Ara xiqqisheedha kun yanni isaan geessa. Okay, xuuxxoo dhiisin jette biroo hiyya gabbii xuuxxoo dhiyaate. Jala kana turi jayinisa. Okay. Mee as baa mul'ata. Jiran akka isaa mee eenyu siitere? Mul'ata akka isa tafaati. Carraa. Mul'ata. Anillee harge muka kabiyyee jiru mana jaaran jaanii kanuma natti aanu kanarra. Kamme? Saala. Okay, jara kan. Ammoo nu aarsi. Filannoodhaa inneeti quullannee dhufne. Hulii biraa dhiqdee bilisa waan si waliin qaban nasiiba keetan. Hullatu baattee. Ibsaan amma yeroo lama kas. Gabboo aadaa muraata namaan si rabbashinaa bas khalaas gabboo amma si wal baruun barbaanne milyoon isaa wal baruu barbaadde. Wanni rabbashtaniif hin jirtu. Saala wal baruu barbaadde saala walitti gallaggeesseetan. Gabboo. Bakka. Saduu yookootu gabbii. Garuu walirraa bareeddanii maashaallah. Yaa mijoo nama kanaa kana dhalaa hedduu janaa jalatti fakkaatteeti. Maal godhee kana filatta wallaahi laazim. Waliin an shakkisan. Ibsa. Irraan murra haa ibsa maal taateeti. Irraan murra wal kana isa eedamoo jaaloo jiwanni edda. Ati fungee tanaa inni nuuf nyaata. Amma ni gaafanna waan takka gaafanna ni beektaa maal gaafattaani akka jaartii qabu gaafattaan. Biroo jaartiin qabda mee wallaahi jaartiin qabu jee. Hai, wallahi hin qabu jaartii. Jaalalleeoo. Jaalalleeoo. Hin qabu. Qayyaratu barbaade malee namni kanaaf hin jaalallee hin dhabu. Wanni nuti fakkaata. Hin dhabu waan sanii numa ja'i garuu. Foloo godhi si malee si filatee mee foloo godhee foloo asii deebisu. Okay, ani foloo teessan keessatti isin lameen arguun qaba waan ta'eef. Dafi foloo godhayyee. Deebisi boodisi godheen jiraanii. Godee ibsa. Okay. Isaan bakka. Siitee gisee akkana laaltu kana yanoo miidhaa abbooddii ibsaa hin gaafannaani dubbii waa akka filatamte isin hin jirtu. Guddisi mee ibsa xiqqoo tarata akka guddisi. Achina guddisiin ibsaa. Biyya jira amma biyya jiraate biyya galuu deemtaare. Garuu yoo ol kaatee akkamii ibsa. Kanaa kun kabiidoo namarraa waraabsanitti fakkaate ammumaa ol ka'ee eegale rabbii sun sodaadhu wanni siidhaan immoo ifee. Kun asumatti hojii isaa eegale wallaahi lazim dhageesse. Wallahi ibsa waan akkasiin godhu wallahi ilma muslimaatii mi wayi. Ammumaa ol ka'ee eegalte moo. Laallachuudhaa mi'a yoo maaliiti mana wallaalladhaa minaamin hin jenne. Ishii si filatee mitiisi waan hafe keessumaan laalta. Ati filannoo ishiitti hin gammadne. Gammade ayi.
garuu gaabar waan gargari anamma jaartiti ol keen jooni amma jaalalumati san asirratti ol keen jooni si gale maal yennaani kanneen jaaladhu kun jaalama dhugaati goote keessumaan dawwalee ol kee jaan wucuu baafadhuun jooni immoo dhagee fira mas keessan dhaqee taanan meechi jeeni ol kee keessumaan dhaaba asiin garuu gaammaan tan Uchuun jennee wallaalle dhaadaa jetteem yoo ol kaate dasna jaan jeebara. si malee ol kee mee deemi egaa laaluu taatee foolumaan raamata nu goote galatoomeeti walumaan laallau Kanaafin jaamen. si malee wayaa dhuftu garuu suudii jirti akkamitti hojii jiraattarree ammaan tana Niin danda'anis sana kan itti jiraadhu. ni deemtaa suudii Maaliif? maaliif hin yaa jasbaa waan hin jodhage hajii jetteetuma makka wanni janiin gaa hajiin qaalii kaansan Maal? Ijaazaa moo? ijaazaa miti ijaazaa jaasi hajii miti umraa tikeetaa asii murtu umraa asii yaa wanni gootu Ibsaa kiyyumaan hin dhaqan umraa waan biraa malee umraa kanaan hin dhaqu dhalaati. ati umraa wayii dhaquu deemtaa asii jaalallee teettu achitti wal baruu deemta malee wayii umraa deemta Tankaa isumaa kophaa naa godheetumaan dhaqa kophaa. Isuma biraan dhaqa jee akkasitti hin ta'u. akkasitti hin ta'u nama waraqaa achi qabuutu akkasitti wal fida malee ati achitti dhayixee umraa achitti dhayixeetuma achumatti wal fuutanii achumatti atas dalagaatta achuma jiraatta moo biyyummattu jiruun teettu jara fakkaata waa qabdaa silaa Xiqqoo waanumaan qaba. Maashaallah bifti ta'e immoo bifa wanni hin fakkaattu waraguma akkas ilaalu nama taa'eetuma nyaatu jiru na fakkaata nama waa dalagu natti fakkaata Aniin dalagaa dhiirtiin teessu baribsaa. Ati ni teessaa? maaltu teessoo akkamitti biyya faranjii taa'uun hin jirtu gaa Yaa. ati naayiroobii jirta maaliif biyyan jiraattaati warri jalaa si beeku bar haqeema maaliif nutti kijibda mee kijibummaan Ol baasii gaafadhu haa ibsaa. Naayiroobii maaliin godhaan? miyyoon jaalalteetiin gaggabde rabbi haa bayyanachiisu qoy yoo dhugumaan akkas ilaaltee hin beeku garuu ati ni bareeddalle beektaa akkatti bifani qabda bifatee tanaan teessee nyaatta namni gari haa bifa qabu bifaan nyaatu wallaaluu jira beekadhu akkas akkan goone daraa Tamaam ta'e tana narra dhiisi. Biran ciisu haa? abshira jee si malee ni gaggabde haala miyyoon nama carraa ijoolleen hedduu jalaa jira malaa xalaa mataan qabdu biroo kiyya Aniin qabaayi. Niin naadee. mee rifeensa irraa ol qabe Haa ibsaan hin qabaa warri rifeensaayi. Malaaxoo baatee maaltu na galche isin maaltu isin galche warra komantii kun maaliif rabshaa na dhaabdansi ishee ati rakkattu kafilatte ati rakkattu malee malaaxoo baatee Warri ibsaa warri komantii maal jechaa jiran? ilmoo qabdaati immoo maali taate achi hoosiftu Ilmoo Arabaa. ilmoo rabaati Daa'imman sossob. yaa qaadachana saalaa kun akkas ilaalu ilmoo guddisuu deemtana fakkaata Indeed Arabaati bar. Wallahi ta Arabaati kamal taate. Ati anaafuu osoo yaadni isaa yaaddoo isaa. shakkaree boodama abbaa biddeena ta'uu barbaada akkamatti rabbiin osoo lafa ilmoo siyaane fakkaatti saalaa Ani guddaa namaa rakkoon qabdu akkasitti ibsaa. Ilmoon bareedduu bara. Ilmoon ta Arabaati jee haa ibsaa ilmoon rakkoo miti beektaa. amma dhaabbadhu siin jaagisa akka dhaabbadhuuf ka'e sammoota wal fudhatanii Haygana asumammoo. Riqeetti godhuun bakka ibsaa dhiisi. Eega. Ammaa silaan ilmoon harkaa qaballee ilmoo daa'ima takka. okay follow wal fudhatanii Fooloo qaatan godhen deebifne inni. Deebise. okay Innaa sin taaneere. Renaa taatee likkumatti ayi. Siin harkadhaawu. Haalleqeettee jira bakka ibsaa. Nama biraatti wal fudhadhaa deema hadaraa akka waan biraa keessa seenne waan san keessa seentan akka mana kanatti isin gaabbine
isin jechuu barbaada. Mucaan immoo nama akkasii natti hin fakkaatu. Aarifa nan fakkaata. Nama yoo viidiyoo akkasillee ilaaluu barbaade intarneetirra barbaade ilaaluu danda'u. Akkasitti ijoollee ismaartii Laala. Bakka taatee rakkoon qabuun. Egaa bakka wal taatanii guyyaa tokko na yaadattan gaafa ol agartanii inshaallah gaafa siree gubbaa hortan. Yaa galata ibsaa mucaasan rabbii isaa milkeessu jechuu keessatti. Akkamitti galata ta'e? Yaa wallaahi. Amma inni Itoophiyaa jiraami amman galee dhufnee si agarsiisna viidiyoon iyyaajin. Aboo biyya sanitti hin galee nati miskinummaa biyya jira janii isuma fitte fidi malee ati biyyatti galuu maala si amma ciqquma. Ansitti mi booda ammas jaalalaan ibsaan na qabsiisee biyyatti na galchee aati. Jetteere? Wallaahi. Inni kaammanaa waa'ee bultiitii bara biyyatti hin galinii minaaman. Jidduun seenin kaaganaa dhaabbadda osumatti. Lakkii booda rabshaan tolu obboleessa kiyya namni achitti biyyatti ati qabeenya ni qabdaa? Qabeenya xiqqoo numaan qaba. Egaa tanaaf hin jaabarla. Xiqqoo qabda malee haalan hin qabdu qabeenya ishii biyyaa galchisiisu san ni qabda hin qabdu bara. Maal qaba? Wal jidduu wal taanee jiraannaan ta'u. Ansiin jeetin jiraa bara ammaan tana dhaggeeffadhu. Ubraa dhufu lubbuu wal agartan ishii. Pilaanni kana qofaa wal isin garsiisa. Pilaana kana qofaa deema wajjaasaa waan hafe. Beekamaa suudii baasnee fifinna bakka yaadin. Abshir ayyee. Keessa wal dubbisa ayyee waan hafe. Okay, ibsaa. Bu'aachi deemtee. Okay ayyee. Yalla. Takka lama sadii namni qol barsiifne. Kanaa kana jaartiin duuba deemtu. Dura deemtu. Biroo kiyyaati jaartii dura deeman malee duuba deeman maaltu sembise. Dura gabbuutee daftee silaa jaartii jala deemuu qabda ture. Jaartiin isa dura ati immoo duubarra. Ta'e sheemini biroo raasuu san akka keetii kana. Sajjattee gadi hin buutu. Takka lama sadii nam sadii wal barsiifne amma nam sadii wal janaa jira. Ente? Arra carraan kan funyeetii kam? Lubu? Wallah carraan kan funyeeti. Miyyoo? Naazarriin guddamoo? Hin dubbattu bakka irraa gabbuusaa tan. Kana gabbuusaa biraa fida. Tun jaarsa abaarsa qabdi abaarsa faamilii qabdi. Rabbi sii fi dhiira waliin garsiisin janii abaaran sani. Tana itti ilaalaa ooluu dhufis hin taatu tun gabbuusaa. Taakanaatan hin taatu. Taakanaatan hin taatu. Si booraay. Laa dhaggeeffadha jira kenna. Xibee maal jechuudha maqaan akkana? Maqaa namaa adda kaayibsa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Xibee fa qoomoos. Afaan Oromooti moo afaan maali? Afaan Oromoo deega. Mee mana du viidiyoo takkumaan dhageenya. Xibee fa qoomoo.